Iban Wardan tuh ajaibat me kamera ke ban rabbi Wardan Wardan ya lugu akam saya banyak kali dapat screen takka jabse jira takkatti sun taru ka ajaibat yomi yuf ke saddaga biro unda chu afo ke screen ajaibat ne jabse bara me kat bara screen jabse high school de mero sala ikati hero san wagga me ka sifakat an garu me ku baro ka ke kan wan talma wasi me malle go bara tidana dalle be talma wasi be garu waggas afrin duratti ka jabse ulfinni madosha khayte gam takam ulfinni madosha kiya poundi shaninta poundi shan kilo shan jachu dasi jaran kilo shan atinam ma jachu jaran wardas be me wardat ya luku tasbait luku poundi shan jachu ma jachu jaran poundi ram yo khiya ala ne kuma likin nabe khaba no kilo wardas bay kilo amma yaro screen habasha jala male oromo jala figu jala mali rakinu hasaw gari so jaso danda yero ndawai politika kasu to barbat wai politika gari miti wai jalala aso kam wai mati akai fune mati oranna akai mol kabanni ol injiranna ati sone nasu jawar gadi fami yitte sigafati bar jalmuro akka mararami abi injitte sigafati wa kasi hasaw barbadu ye kuma yindi na salam no kakabi wore jira sanni arkite kasira de masanni wa barbadu bachi suta ire garas de wan gari miti isu yero wan jalala asad wai politika demu kasu dando wara politiksi balate bicara kasudammo woldena jenni oromo wolfure senyi kenya badi sura male wai politika asu nure jiratu nura kana biro wayan kere yala de mo wan brati finti okay duga bantaba wan benetti akamati nani ba kare aso politika na kare disa jechun barbadisu tika gutta wan de gartu ila achta ay de gar lama fara demo malaka tebeta suma takati dabsana lama fara demo yiro wai like warro tahayyuta kenya karabsisu yuno wai politika rambara ne waraba barade jira social media ra kana warasu be kamna bade wai politika mina oromo warra kabe jaralle amani amansisu dandawtu jira kana wai politika warri mana nyata madami kese dalagan warri zabajinnati dalagan warri shufrinda dalagan undi sanitu wai politika asu wakkat ege promisaba wanta kasini dabu kamna mungalchu wai politika rayu wan barbade support godun nande tajalate ites tap share godun nande sa achi boda garu wai isa gabbadani nasina wai politika no ilaji su orumman kesa digan enulle kesini kenu kesini rabra chulen don jara khayni amma la amma kuma galatu mister kuma ya wan sirri ba mutaqayyo te nyama kadu te kuma ni jara biga chi galam nomination ala lam baytani me warri funyan dabat babaritu loxo bishan ugam fakatu jikko fakatu unda khaysan ergadda warri modekara sin erga borsena video banadati sambot assalamu alaikum ni banada gabi banadu akka mutaan kun achira gale mata udun di kanya kana jalanti sini gale kota kada namatti asbaati dubada akka saadatu wudde na manja breda ko lubu ko ja nasana jatta yasin tani barata ma video ne baranta lagi sani nasana andi da maren jottani namni ko na majala kute nama sandem tani na rafsa isa bak thank you matar demo takawarda tana barbadan jarti number bar to kufarat takawarda habatti mana arsite ana shata ot male tajakti ma jitti na lantu barbadu jarti number bar takawarda tana bodara mo tamara sa lama sadisi bila sadi wai american len to kile ka kapi no debe jira na matur ne debe okay mara sifin baldisa si khofalchisa ilkesne dal to amara da tas gabba na radisa kun ujitenya wanna namma nuti si wani si kabachu da dura mutra kakaka to lama fa shani fa chafta ta dura
Shanyiin facaafne Uummata akkasii muranne. uummata akka booda muradillee waan gaafatan. Uumaan jiranii walwa. Waama. Lafa Habashatti facaasee gadiitti wanni jalis achirraa muranneetu maan garfanne. Lafa dhageeffadhu lafa Habashaatti ka facaasu dhageeffadhu facaasii injiraa miti. Seeftiidhaan malee callisneeti miti sagantaa Habashaa ganda diina keenyaatti bara uummata meeshaa fi harka nurraa muree mataa keenya muree bara nu fannise bara akkamitti jararree. Akkamitti jararra faccifadha zarii kee balleessuuf deema. Okay. Ilaamatti zarii kun waan achirraa nu galchitu hin qabdu jechuudha waan ati achirraa nu buuftee jiru. Abuuzu billahi mina jararra jiru. Mata kan nama jararra. Galee jira. Okay. Galatoon. Gaafi lammaaf tokkoffaa ammas deebisee shamarran Oromoo keessaa kan akkam jaallattaa. Takka eenyummaa isiitti boonsu. Lama. Sadii. Okay. Sadii tana shaata. Afur dammoo mucaa sirriitti amansiisee ka ofii godhadha jettee ta ofitti amantee konfidensii qabdu barbaada. Okay. Dhagaa jirta marti keessan. Warroonni akkasii hin ta'in ifitti amanuu qabdan. Lammaffaa biyyoota jiran keessaa biyyoota eessa fa'aa jiranii? Irra caalaa osoo Ameerikaa keessa taatee naan tolaayu garuu eessa illee jiraattu fidaan. Okay. Parsantaa 99 odoo Ameerikaa taate irra naaf qallaadha yaadu yoo dhiyeesse kun asirratti poointii ni qaba amaa jechuudha. Sadaffaa iskiriinni isaanii kan akkamii kan cabe moo iskiriina hin cabinii? Iskiriinii maalitti amanan? Iskiriiniin jara rakkoon qabu. Iskiriiniin ka cabillee kan cabnellee kan cabne hin jiru iyyuu ka cabillee yoo ta'e rakkoon qabu. Kan cabne yoo taate gaariidha garuu. Kun sirraan qallaalessaa garuu bara 2024 kanatti iskiriina hin cabne hin barbaade onjee maraatatti namni laalaa yaada joo dhiyeessee ministeera kumaanii galatoomii biroo fayyada. Haala qilleensaa beekuunis gaarii. Bara jaarraa kana keessatti iskiriina hin cabeen hin barbaadani akka waan dirree xayyaaraa dhaqanii markaba eeggatuuti dubbiin sun galatoomii. Okay. Ammaan tana shamarran nuti argaman keessaa ni laaltaa habbaa sadii qofana keessa dhiisaa kaan ni buusaa jechuudha. Sadii filatta. Ni bal'isaa qoy iddoo. Wardaan jaartii qabdi jaarsa qabdi. Hin qabdu maali? Mee wardaan alaali beeksisa. Takkasi mee nu takkasi. Nu takkasi. Takkasi. Wardayyee nu takkasi. Deeme. Mee akli bara waa takkasuu keessa akli jira. Mee wardayyaan nu takkasi. Waa. Nambar takkasaa agartee mi? Arge garuu hangaafi qabasheerraa. Ijoollee qabdi. Gaafii walitti deebina egaa filattee booda. Sadeen si hambisa. Leensa maachini hin eesi. Makaram dabarsee leensa. Sodaatu. Warti taasee. Hayyee. Asii kime? Diiti. Takkasi. Takkasi. Zari bareedduudha tun laaftu bareedduudha ateetu. Ishii waardaa. Waa takkaan. Ayyaan. Kunillee zarii mirtiidha mirti zariidha haa ta'u. Ameerikaa jiru wani beekadu. Haa ta'u yaa kaawwan dafa nurraa baasee amma lamaan. Sadiin fudinaata kaawwayyaas. Okay. Aannan uummanni keessa hirtan laalladha ishee. Ajalaa hirtan. Takka. Mee takkasi mee biyyoo warra jalaa kana takkasi. Nagaa sadii nagaa sadii kabraa kan takkasi. Warra jalaatiif. Warra jalaa takkasi warra jalaa. Baasin ishee. Jaarsa barbaadu dhiifama naa godhaa. Biyyoo warra jalaa takkasi. Jaarsa barbaadu fooloo naa godhaa ijoolleen Oromoon jedhee malee. Ottu gabbee duraanuu takkasi ennaan deemi uummata hin takkasi namni fooloo siifti. Biyyoo. Yaalellaa inna.
kadis kajjana warada uljana janu warada koromin badde kan berarti kan jana Oku mama mesh walda siyam segaw. wallahi tani satini zari hiyam wannan jiba Akama iya nya kan ni argo mu chumbo tanan jabar lari me. warda umrin kemek DJ Milam. ada mun di tawo bende mal chure de tay yaga mamu Ande mega yayi ma walla ma salam ka salam ka ba ne mun ke ngali aka nan jitu be ga wallahi ya mata DJ Milam. Bara ko sakal sakal tam ya furin dalan dia. Fetani oromo amantan fetani naman. Ora ko man ti yalale ayo me. Bara dabra sidam malamat teba. Chen mela ka ya ma heet mo biyo. yani bishe dolar kilo ne debi to kona mata usana waga furin be Ama kuma jara na kaisa aka me aka kharakum nagar ta da bil enu barbada kaisa. Toma DJ mi sadde ora ko man ti mana. Lakin la la daro. Bil na siyar ga jara na kaisa bil enu barbada. ayana isi jirat Kuma ifa mo linanjak se kaba. Wallahi ya no jide da wallahi lazim. Ma ja choka anjar saka ba. Rawas mal godas kes netre Ande ana kan man family hai. No jati si sokuf dufen. jar sa kere chit bote jirta baramma ay beta War dawo firaka mun dan des war do firaka. Jarsan kabarin le ni bega ko man estre ya mama da. Ya ma ja chura mala baltana tanam bisana war da jar san kabu tun ka badu rabb majid. Nura ka dikin ka fan de ka warda. Warda. Kuma na re sabar kuma ni ram te uchi kama ni barana fe kuma. amma jar san kabu jotta ta inama kuma to koppi pato kurette aso istiwa Ani mo ya yom na ni be jarsan kamu. injenne yo sin injenne ni sal pada injenne yaran Ara anjel wallahi jolle jedi lembe ko jarsan kamu. akan wanu takasa turta icho abosan barbanda kana pente to tayu bar wala bis pente jara sirbe pente kan ni bade badu jira bar ora ne kras su barbada wallahi jole jajabtu jira wallahi lazim. Hotu bakatan be kadu tulalu man khone dumya be kadu ati singal mare osoda damte kharabe rangor. inje dem ne bar oromon tenin barbata jawate karyo ja state ni woli na sufte yete la dage padu ka ujolen ke nam jartin ka jarsan ka yete dufte kate ala ki jalalti kate jarsa ka bayte warda dile achi tunille an jarsa ka bayte kana bicha rabbe bisi Kuma kasana be kale ba turene ya ta dumele kiti nde mandno. Ande kan sala bala be ya la ora nde ne nanta. awrtuna inde kata barki ngeno ya kadi ya kama kauna bar ana sulu kana Ai kuma bakana kan kabdo de sa warda wal jana jantan ko. walla warda na ramiti yomol be na warda 2021 2022 rawul be Ara sabi ka turut. Wallahi sai bana fi ko. Kuma na marati dura mai apa sai ba turut. Ai. Telegram anasi. Telegram mo jasutan. Ya. Si warda atis bakan jana janin kabdu kan. jinjana Kuma miti ka woro mi dia pura dia pura jara jani be kuma tuan. nabi cha jara jente si nama to kujana Kuma ne wali
jiraatanii naa fi kumaan illee sirna kaasu. Nama jiraatanii hin beeku. Ijoollee sadiif na deessu jirti amma kaasanii dhufa. Filtara fira kaa'uun dambeete. Na filtara fira kaa'u yoo zooree jira malee jiran. Filtara maal naa godhu fuula kee laal. Wallahi wallahi. Maal qabdan ni qabdan sa'u. Ni qabdaa barmoodatan. Way nama Oromoo arrabsu oolu wajjin sheemii on you ibsa. Oromoo arrabsaan. Ina rabsu kumaan Oromoo wallahi ina rabsu. Isin tus aslan isin kumaan. Ayyuu arrabse nama arrabsaman nama abbaasan arrabsaman wallahi kumaa waa'ee arsii keessan jiru kumaan nama hunda jaalata. Arsiin eenyu arsiin beeku Oromoo mara waliin beekama arsiin eenyu. Kumaa jechuun nama Oromoo dhiisu. Aboo namni Oromoo arrabsuu baatee minaamination aralla. Namuma keenya Oromoo arrabsee fuutanii achi jaratti tarakkabdanii Oromoo arrabsattanii achi fageessanaa yoo arrabsan mana kan keessee naan balleessu fataa jedhu obboleessa kiyya jala taa'ee ilaalaa fataa jedhu fuudhii kan keessee balleessu. Warra siitee. Thank you salaas gaba. Abshir rakkoo. Abshir. Follow godhaa kuma. Follow godhaa jedhu. Abashaa fuudhee. Abashaan fuudhin kuma. Abashaa fuudhee sinii fidee dhufa. Okay, fidii qotu. Abashaa fuudhee fidee. Aboo faranjii nu fidee qoteen gadda fuudhaan deemu. Faranjii ati fidee san. Faranjii. Faranjii. Haa? Fidii qotu. Faranjii ati san fidee qotu. Maal goonare? Eega sin asii bobboontanii attanii. Kumaan laala. Kumaan Itoophiyaa mara keessa sabaaf sabalummoota jiran keessa tokkocha filadhee dhufa. Konsumaa hin taane warra qullaa deemu san qabadhee dhufaa gammaacha. Miizee taatasii cidha kiyya godhu hennu haruusa kiyya ka godhu warda. Eban goddee hafte maal taate? Wardan akkamisi footoo ajaa'iba kaate kan? Warda. Wallaahi. Warda. Kanaaf fataa jedha ibsaa kiyya fataa jedha hundi keessan akkasiin dabbarra ta'e. Anillee sin jaaladha Oromoo qabu. Hundi keessan uffataa naa jedhu. Dhaggeeffadhaa yoo mana kiyya dhuftanii jettan ijoollee Oromoo disrespect godhuun barbaadu waa takka kaasee aboo waan. Dhiifamu jechuudha. Ijoollee Oromoo disrespect godhuun barbaadu. Yeroo mana kiyya dhuftanii jettan komentii babbadaan barreessina. Yeroo baay'ee jechuudha. Ijoolleen kenniin emotional ta'an. Emotional wanti sin godhu hin jiru. Anin taphadhaa sabaaf sabalammoota hedduu dhufaa mana kiyya. Waan fedhe jedhee haasaa yeroo san dammoo ani eenyummaa kee tuksisee osoo hin taane namni tokko mana kee taa'ee Oromoo arrabsuu hin danda'u jechuudha. Abbaan barbaade illee ta'e jechuudha. Kanaaf ijoolleen kenni yeroo dhuftanii jettan wannan jedhina. Naarina komentii badaan barreessina. Kanaaf wallaa dhugamaa siin jedha. Abbaan barbaade waan barbaade jedhaa haasoo hin danda'a. Ani akka kiyyetti ani ilma Oromooti malee Oromoo mara bakka bu'eetti miti yookaan haasoo waan haasoo ofii kiyyaa haasaa. Kanaaf yeroo baay'ee dhuftanii warroonni emooshinaalii taatanii afaan bantan jechuudha. Nun barbaachisu. Haasaa akkasii Oromoon nun barbaachise Oromoon nun barsiifne Oromummaanis nun barsiifne jiru. Waan akkanaa kana dhaabaa fataa jedhaa sin jaaladhaa sin kabajoon yaa isin galtee jirtiifi miira emooshinaan jechuun butamtanii waan dubbatinaadha. Tasgabbaadha. Anis keessanumaa garuun dhaquu hoggan akkasitti achirra fakkeessee haasa'uu sabaa sablammoota hedduu taa'ee nu laalaa jira. Jara keessan jira. Saniif akkas isin fakkaadha malee hammeenya takka Oromoo qabaadhetii miti. Jibbaa takka Oromoof qabaadhetii miti. Isin saba kiyyaa dhiiga kiyyaa afaan Ingiliffatiin isin dhiiga. Afaan Ingiliffatiin isin dhiiga. Isin galte? Saniifuu jechiin jechuu barbaade sani. Kumaan akkan taasoo barbaade akkasi. Akkasi nama hubadhaa. Nama jalaatanii nama xaxan godhan. Amma waa'ee maammatis hubadhee ilaale. Maammee fi mubaaraka jechuun maammee. Hubadhee ilaale. Maammee maali? Jararraa nyaatu barbaade iltirarraa jechuudha. Kun sistama inni itti uumate. Sanis akkasitti hubadhaa. Ustanitti kana maaree hin jenna. Gista akka waa takka gaappi jirraa jeetiif